obsaa ijoolleen dhalaan irra wal loltee akka gootedha. Filtariin dhosse kaa. Laakkoon wallahi filtariin irra hin jiru laal. Kun ka ijoollee shamarra irra wal lolteen fakkaatu kaa inshaalla yoo bakka isiin ciniinte harka hundalaa. Harka hundalaa bakka isiin ciniinte qabanii nama. Kan dhuunfatte wayyoo ciniinte malee kun ka duba shamarra irra wal lolteen fakkaatu. Wallahi egaa kun wallahi. Kamaal fakkaata. Tama dhuunfatteetu tama jaalattutu iyyuu ciniine kun laal ingiraa miti ka jaarsaaf jaartii wal ciniinan san. Haati baatee ta'u uumaan isiin hin beekne jira. Xiyyaa barbaadu himaa. Kaayiroon si maaf taate haadha faate? Kaayiroon si maaf taate? Dhiisime. Kaayiroo. Walaal salaam. Dogongora seene kaayiroo. Akkuma kee kana yoo ta'e addunyaan. Eshii kootu amma kunoo naafi guyyoolee na jirra fi ijaa si ergina kootu naafi obsallee na jirra. Kaddaa kiyyamaan godhan degana daakini daggameen degana lammaffaa biyya araba. Ameerika deemti kana isiin Kanada. Ameerikaa deemu as dhuftee. Barna laal nama Ijipti jiru sammuun isaa gara Kanadaa Ameerikaa kana yaada. Namni Keeniyaa jirus akkasuma Yemen jirus akkasuma. Warri biyya arabaa jiru immoo dalagatee jiru. Oromoodha jennee baanee Sumaalee jennee hin galin jennee bira waan kan tun keessa jira. Ameerikaa jettanii baatanii Qatar dhuftanii galtan haa? Wallahi amma osoo galee inshallah faatee na sida jirtu sun hundi distiin na miicatti. Ebelu fuudhee jennaan galte. Ebelu fuudhee jennaan akkasii gaza. Muuti na booda yoo meetira siine. Ni maaf taaraate haadha baatee. Garuu haadha baatee si jechuun dhiyeenya kana akkumatti ispoortii godhu jirta nama siyaas bokkee nama si sossodaa. Sirba bareedaa. Jaarsa argatte Ameerikaa gisee jaarsa argatanii warri Ijipti jiru kun jaarsa saniif qaama bareedaa baasuuf. Okay. Aayilii warra Ijipti jiru. Garuu laallageeffadha haadha baatee. Qaamni kee akka jiru sanitti sibiila itti kaaftee yoo jabeessite. Anamma yoo taate haadha baatee fuudhee hojjaan sodaaf ittiin fuudhu. Namni si dheeyse darankuutu. Maaliif ji amma sibiila san harka keessanitti kaaftee jabeessinaan jaarsa kee dhawwitee lafa buufti. Namni si fuudhu hin jiru. Lafatti hafu. Dhawwitee lafa buufti. Yaaboo. Nama rabbi Abiin jaarsa argadhee jira jaarsi kiyyannaa ta'ee jira zamicha. Okay, dheeyin hadaraa kan dhoyi. 1 minute. Haadha faate. 1 minute. 1 minute everyone. Ani wanni dhaamsa siidhaa ammoo sibiila sana osoo dhiiftee si gaarii haadha faate. Sibiila Wallahi sana. sibiila dhiisu obsa rabbi jedhi kan jaarsi kiyyaa. Bakka kutaa kana adiisa. Awwayin dubbachaa jira. Bar dilagaata salii dubbachuu jira. Dhaamsa xiqqaatu qaadaamu. Haadha faate. Bakka kaanittuu dhiirri Oromoo akka malee si sodaata. Fuudhaaf jechuudha. Fuudhaaf yoo isii tana fuune takkitti akka gommaatti nurra fifte jaanis situ saatan. Daranguu sibiila itti kaafnaan irree teetii guddoo san saan qaamaanis si harkee bara. Irree teetii guddoo san sibiila itti baafnaan daranguu guddattee jabaatti. Si galee horii gaardii malee namni fuudhaaf sin barbaadu. Akka kaanittuu turte. Obsaadhaan anamma jaarsa argadhee jira. Jaarsi ergaan sibiila kaasoo eegale iyyuu kabajaan natti haasa'uu eegale. Kanummaan harkatte sanuu ibboota deebi'uu mala. Okay, fixattanii. Kanaafuu sibiila san dhiise haadha faate. Ufduuba yoo deebe maal fudhatee narraa ufduuba deebe luka isaa sadiin fudhatee ufduuba Gorsa deebe. kanummaan duuba dhageeffadhu. Hai. Yaa haadha faate. Yaa obsa biyyattii fudhatee narraa ufduuba deebe. Kana achi gaafan baaftu haadha faate heerumuunis dirqama. Kana achi sibiila firraa dhiise wanni kun gartee. Assalamu Bultii alaikum. irratti gaagama fida. Fixattemi. Jazakumullahu khairan. Askot. Waan qal'inni nu godhe nutu beeka. Dhageeffadhu. Taata narraa fudhadhu kun olaanaa taate. Waan qal'inni nu dhoorge nutu beeka. Ani hoggaa isin akkasitti sirba bareedaa tokko irratti hiite nyaa'u. Nyaa'u si jettu. Wallaa itti ni naafe wallaa warra bakka. Wallahi yoo guyyoon nama tokko furdaa hogguu harka ilaala akkana dhaabbatee ilaala miskiitti jiran biyyoon Barmaa argina. Wallahi billahi sitti mira geeffa. Maanuma nyaatee gabbatee Anama makiinaa takka naa kennurra furdee guyyaa tokko otoo naa kennane. Akka malee hin jaalladhu. Maaliif si galee? Amma zamanni zamana dhiirtii hudduu dubartii laaltu jira. Zamana dubartiin diratti dhiiraa laaltu jira. Wanni biraa bara hafe amma dur dibbina faa funyaan faa silaalan. Anuma uumaan qabne kana jala deemee bara kana godhaa waraana baate. Maashaallah inshaalla na jala deemee anuma miskiina uumaan qabne kana. No. Atillee
illee bar marqaa nyaata. Katiin iyyuu haqa kaatariin dhufte maashaallaan furdattee baal. Bar maal ta'e beektaa marqaa nyaata bakka hundatti harcee beektee makiinaa duuba kaayatee na affeera. Wallahi kadiiruu kunni furdatee duba wannoo dhufe matarii amma fi gidduu kana qaqqannase malee wallahi qaamni isaa guutee duuba hamataa deema nama bakka hundatti. Amma maaliin qannamnee miskintichi kiyya inshallah sa'a saddeet gisee lukkuun iyyitu hunda ribarraa ka'a dhugaa qaba. Maaliif sii galee inumaayyuu as biroo jaartiin itti dhufte waan qallatu see beektaa inumaa eegasiin dhuftellee dabalaa dhufe. Bakkaatu jitti hin Ayyaawwan awwanni ka daabboon haa ta'u hin jiru. Wallahi billahi. Ani rabbiin daabboo jecha na uume. Wallahi. Ijaati kaasan kajeella si jeera. Ara wallahi kajeellaan na jees. Awwanni ka daabboon haa ta'u hin jiru. Kajeelu. Addunyaa rabbii uume tanarraa daabboon naa ta'an. Kalaas. Haasa salaam. Kini ho abeeta ho eegalee ramma nu bira akka malee wallahi. Maal jettan dubbadhaa hawaasa yartan isin? Arabni waa jetti beektaa? الوقت الحاري وتقوم على الحركات الذبر النساء جان وبعد ذلك الجاءت الحار وسوي الحركات الذبر الرجال جان ولا تيك توكي كيستي غوني ولا تمجنجنا كيستي غوني جنا ميجي Ajaa'ibaati si deebifedha. Haadha faateen danda'u eenyuun namni tokko ni gaara. برسيكي كتابنا برتر كتاب التلفوز وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في جلوك جرابيتا كتاب سنبرت جنان في الديادات أبا فيدي قافي فون دفران أما خاطرين كذا شمر ما لجد Amma Sumeyyaan tun osoo biyya kana dhufte namni daleessifatu. Sumeyyaan tun amma dabbaa qabdi. Sumeyyaa beetaa meeta Duubaa hin jirtu sana. garuu maarkeetii sirri dalayti Maarkeetii keessa amma sanuu warri Afrikaa. ta'e lafaa keessa supermarketii bichaadha. Wallahi amma dhagee mija yoo hiitak. Wallahi billahi furdina sii teecha hojii irraa baasan. Warabbal kaaba. Furdina sii teecha haadha faate iman daleessifatan. Furdo amma oguu dallaalatti hojii himatan. Wallahi dhalaa furdoon feenu jaaniin. Sina jaayibu. Dhalaa furdoon feenu naan jedhanii ani mana koyeetitti. Unoolaa baay'ee amma namni tokko jazbaan soba namaan jedha. Wooma beekan kan. Wallahi Arabni wannoo seeti bara furdinna kenna kan arabni maal seeti kam akka isaanii seeti furdinna kam akka isaanii san furdanne se'an. Ijoolleen kennama furdatanii iyyuu ni dalagan. Kan isaanii garuu maal inni furdinna akka isaanii se'an. sabriin tuni dabbaa guddaa qabdu waan ta'eef dalagaa dhabdee mana ciisaa sabriitaa miila maanan beeku. Ana amma jechuu gizee feet hin jiru san dhalaa furdoo hin feenuu nutti fidinaadhan dhalaa furdoo kan feetu. Baasii ilaala yoo riyaala kuma naa kennite. Garuu gizee mana isaanii dhaqeetiin jedhu wallahi nan sobee sabri fi barasa ofuma kan kooti didee irraa baya. Kuweetitti isaa? Makiyyaa hojii didee irraa baya malee takka mataa minna baastee hin beektu. Gaafa jalqaba ola seenuu akkamiin dhalaa furdoon fedhu maaliif natti fiddanii ani hin barbaadu jettee orlotti. madalaa guddattee qofaa fi miti beekaa guddattee qofaa fi miti dhalaa takka takkatu